Jara keenya akkam jirtu deebi'ee dhufeeraan Yisaaqidha ammas warri maqaa kon beekne har'a daqiiqaa 15 fi manatti meeshaa tokko illee tun barbaadiin sochii qaamaa akka waliin goonuun barbaada. Egaa sochii qaamaa tun godhiin dura jalqaba qaama keenya sirriitti didiriirfannee ho'ifannee jalqabuu qabna. Stretchingii nuti jalqaba goonu qaama ho'ifachuudhaaf sochii nuti jalqaba goonu miila keenya sabitaa gara fuulduraatti fiduudhaan naannoo digirii 90 dachaafna. Darmaleetu fuulduratti hin dhiibini. Miila isa mirgaa immoo gara dudduubaatti diriirsinee tursiifna. Qaama keenya kan margaa jirtan kanatti qajeelchinee tursiifna jechuudha. Bakka tokko sekeendii 15 fi egaa kuni miila keenya keessumaa immoo sarbaa keenya isaa jilba keenya gararraa jiru isa fuulduraa kana sirriitti nu ho'isuudhaa fi nu gargaara. Akkasumallee miilli nichi gara dudduubaatti diriire immoo jilbaa gadi masliin jiru akka inni diriiru nu gargaara jechuudha. Miila wal jijjiirraa immoo amma miila isaa dura gara fuulduraa turetu gara dudduubaatti deebi'ee jechuudha. Akkuma kana sekeendii 15 fi akka kanatti turuu yaalla. Egaa qilleensa keessatti fudhachuu suutannee alatti baafachuun barbaachisaadha jechuudha. Akka nuti garmalee dadhabnee sochii qaamaa keenya irratti dhiibbaa hin qabaanne nu gargaara jechuudha. Itti aansuudhaan lafa ciifna. Lafa ciifnee booda jilba keenya tokko miila tokko diriirsinee jilba isa kaan immoo gara laphee keenyaatti ol harkifna jechuudha. Kanatti akkuma argaa jirtan kanatti sekeendii 15 fi tursiifna. Egaa yoo mataa ol qabdanii turuu isinitti cime lafa ciibsuu dandeessu rakkina hin qabu. Achii booda wal jijjiirraa miilli nichi diriiree ture amma immoo ol dhufa gara laphee keenyaatti harkifna jechuudha. Harka lamaan jilba keenya qabne kanatti sekeendii 15 fi amma immoo ol kaana. Erga ol kaane harka tokko ol fidannaa asirratti dudduuba morma keenyaatti siqnaa jechuudha. Miixannee harka isa kaaniin immoo jilba akka kanatti ciqilee keenya qabuudhaan dudduubatti harkifnaa jechuudha. Sekeendii 15 fi achi amma immoo wal jijjiirraa harka isa tokko ol fiduudhaan amma immoo harki mirgaa ciqilee keessan qabee harkisaa jechuudha. Kanatti sekeendii 15 fi achi booda bakkuma tokko dhaabannee sosochoona. Egaa warri ogeessonni sochii qaamaa akka jedhanitti suuta akka nama suuta fiiguu socho'uun almost qaama keenya hunda isaa akka inni sirriitti diddiiruu akka inni ho'u nu gargaara jechuudha. Gara fuulduraatti gara dudduubaatti socho'uudhaan bakkuma tokko dhaabannee dhiigni keenya sirriitti akka inni qaama keenya keessa naanna'u gochuudhaan nafa keenya ho'ifachuu dandeenya jechuudha. Egaan gara sochii qaamaatti yoo darbinu waan afur akka waliin hojjennuun barbaada. Inni jalqabaa knee strike jedhama. Yookaan immoo jilbaan waan fuula keessan jiru tokko rukkuttanii bakka isaatti deebisuu jechuudha. Miilli tokkoon tura lafa haa jennu isa mirgaatiin rukkunna. Sekeendii 15 miila isa tokkorra kana gaafa xumurru immoo wal jijjiirree sekeendii 15 walumaa galatti sekeendii 30 hojjennaa jechuudha. Isa kana knee strike jedhama. Haa jalqabnu.
Hinjijjiirra. Miilli lichi dura rukkutaa ture lafa tura. Sekeendii 15. Itti aanuudhaan maqaa isa kanaan beekanii side to side launch with toe touch jechuu dandeenya. Kana jechuun miila keenya lamaan amma tokko gargar bunnee turraa achi booda dabareedhaan gara miila isa mirgaatti achi immoo gara miila isa bitaatti dhufnaa jechuudha. Namoonni rakkina jilbaafaa qabdanii miilli isin dhukkubu akkuma nama socho'aa jiru kanatti socho'uu dandeessu. Garuu kanan barbaadaa jiru utaallee deemnee lafa tuqnee akka deebi'uudha jechuudha. Isa kanallee sekeendii 25 haa jennu haa jalqabnu. Sekeendii 25 itti aansuudhaan kan nuti hojjennu sekeendii 25 ammas mountain climber jedhamanni kuni akka nama push-up hojjechuuf qophaa'etti lafa qabannaa. Achi booda miila keenya dabareedhaan gara fuulduraatti fiduudhaan deebisnaa. Namoonni isa kana saffisaan hojjechuu hin dandeenye akka nama gochaa jiru kanatti miila wal jijjiiruudhaan gara fuulduraatti gara harka keessanii safaallaatti yookaan fuulduratti fiddanii deebisuu dandeessu. Gosni ani hojjechaa jiru immoo akka kanatti ta'aa jechuudha. Akka ammaa isin agarsiisuuf hin jira. Sekeendii 25 haa jalqabnu. Sekeendii 25 inni xumuraa gosa arfan hojjennu keessa isa xumuraarra geenyeerra marsaa lammaffaa immoo itti deebinaa jechuudha. Sekeendii 20 boqonnee inni kun ani flatter kick jedhama. Dur yeroo loltuu keessa ture lafa ciifnaa harka keenya ofuma cinaa godhanna naannoo mataa keenyaa bitaaf mirgaa keenyaa achi garaa keenya jabeessinee amma tokko mormaan lafarraa ol kaane goonaa jechuudha. Miila keenya saffisaanii. Egaan namoonni isa kana hojjechuun sinitti cimu dabareetiin miila keessa ol kaastanii bakka isaatti deebisuu dandeessu. Isa kana sekeendii 30 hojjenna. I hope qophooftaniittu haa jalqabnu. Kana fakkaata. Amma sekeendii 20 boqodhaa. Sirriitti hafuura fudhadhaa. Yeroo boqonnu mataasaa bakka tokko dhaabachuu hin qabnu. Moomентaniin kun akka itti fufuu sosocho'aadhumaa bishaan dhuguu dandeenya jechuudha. Ammagaa sekeendii 20 keenya kumeera. Amma isa jalqabaatti deebinaa jechuudha. Marsaa lammaffaa knee strike
jilbaan waa rukkutanii deebi'u. Haa jalqabnu. Sekendii 20. Yaa of kolcha sekendii 15 miila tokko irratti. Sekendii 15 miila biraa irratti kuni miilli lamaan hojjechuu waan qabuufi injijjiirraa sekendii 15. Itti deebinee miila bargaanfannee akkuma jalqaba goone gara bitaaf gara mirgaatti utaaluudhaan sekendii 25. Haa jalqabnu. Danishan itti aanuudhaan jidduutti yoo afaan singoogee bishaan liqimsuun irraanfatina. Of dagachuun gaarii miti. Sekendii 25 mountain climbers yookaan sochii warra gaara yaabbattu jechuudha kuni. Inni xumuraa marsaa lammaffaa sochii isa xumuraa hojjenna. Sekendii 30 the flutter kick isa jenna. Dugdaan ciifnee harka of cinaa godhannee miila keenya dabareedhaan lafaa ol kaasuudhaan isa goonuu jechuudha. Sekendii 30 fi haa jalqabnu. Kawan arguu dandeenyu. Kana fakkaata. Egaan ani wantoota afur marsaa lama hojjedhe already akkuma ilaaltan lafqisiisaa jira. Tun garan jalqaba amma tokko kophaa kootti socho'aa tureera. Egaan kana marsaa arfan tokko sekendii 20 jidduutti boqochuudhaan mana keessanitti hiriyoota keessa waliin maatii waliin hojjechuu dandeessu. Egaan waan kana jaallattanii waliif qoodduu ofii keessanis sochii kana gootanii bu'aa irraa argattu jedheen amana. Haa ta'u gaa guyyaa gaariin isiniif hawwaa. Nagaatti.